dubartii Oromoo loltoota Ameerikaa baay'ee du'arraa oolchitee fi Kooriyaa, Koongoof Jaappaan keessatti seenaa ishee galmeessite Kaapiteen Asteer Ayyaanaa Likkaasaa eenyuudhaan seenaan ishee gabaabaan kunoottiin. Koongoo keessatti lubbuu loltoota Ameerikaa dhumaatirraa oolchuu isheen humna galaanarraa, humna lafoo, humna qilleensaaf nageenya biyya keessaa Ameerikaarraa badhaasa addaa argatteetti. Bara 1950moota keessa immoo loltoota Itoophiyaa nagaa kabachiisuuf United Nation jalatti gara Kooriyaatti ergaman keessaa Asteer Ayyaanaa tokko turte. Tajaajila fayyaa Kooriyaaf Jaappaanitti kenniteen ga'umsa guddaa agarsiifteefis mootummaa Kooriyaarraa badhaasa addaas argatteetti. Ga'umsa ergama nagaa kabachiisuu Kooriyaaf Koongootti gumaachiteef gootummaa agarsiifteefis Asteer Ayyaanaa United Nation irraa beekamtiif badhaasa addaas argatteetti. Garuu gootittiin addunyaa irratti akkas faarfamte seenaan ishee uummata biyya ishee biratti hedduun beekamne. Kaapiteen Sister Asteer Ayyaanaa eenyuudhaan eessaa kaatee eessa geessee kunooti. Asteer Ayyaanaa Wallagga Bahaa keessatti kan dhalattee fi bara 1950moota keessa yeroo biyyoonni Afrikaa hedduun carraa barnoota ammayyaan argannetti carraa barnootaa kan argattedha. Abbaan ishee Giraazmaach Ayyaanaa Likkaasaa seenaa qabsoo Itoophiyaa keessatti gumaacha guddaa kan qabanii fi qabeenya guddaas nama horatan turanii. Asteeris barnoota ishee sadarkaa tokkoffaa magaalaa Naqamteetti kan barattee fi barnoota ishee sadarkaa lammaffaa immoo magaalaa Finfinneetti akka baratteetu himama. Sana boodas Asteer tuqaa olaanaa galmeessuun waldaa qaxxaamura diimaa yeroo sanaa keessatti barnoota narsingii waggaa 4 barachuun eebbifamte. Yeroo sanas mootummaan Haile Sillaasee nageenya Kooriyaa keessatti kabachiisuuf loltoota Itoophiyaa Kooriyaatti ergaa turanii. Asteeris loltoota kana ogummaa narsingii baratteen warra madaa'an yaaluudhaaf hiriyaa ishee faana akka filatamteetu dubbatama. Boodarras bara 1953tti leenjii loltummaa torban 3 Jaan Meedaatti fudhachuun gulantaa itti aanaa leetinaantii jedhu kennamuufiin ergamichatti akka makaman ragaalee seenaa lafa kaa'u. Asteer Ayyaanaafaas imala ji'ootaa booda akkuma Kooriyaa bakka Puusaan jedhamu ga'aniin bakka awwaalcha loltoota Itoophiyaa waraana irratti du'anii deemuun abaaboo ka'aniiru. Asteer Ayyaanaaf hiriyaan ishee Birqinash Kabbadaa ji'oota 3 erga Kooriyaa keessa tajaajilanii Jaappaan Tookiyoo deemuun loltoota Itoophiyaa ergama marsaa lammaffaa irratti madaa'uun hospitaala ciisuun yaalamaa turan tajaajilaa turaniiru. Akkasumas loltoota afaan hin dandeenyeef afaan hiikaa akka turanis ni dubbatama. Hanga bara 1955tti ergama kana keessa kan turte Asteer Ayyaanaa ga'umsa agarsiifteef tajaajila guddaa Kooriyaatti kenniteef harka mootummaa biyyichaarraa badhaasota adda addaa